Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati oduu waliin anseenaa sabaatiin. Dura dursoon hangafoota. Haalli nageenya fi gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiru ji'a kana keessas akka hin fooyyofne beekameera. Pirezidaanti Saahilawarq Zawudee garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa waliin mari'atan. Gaazexeessitoonni idil addunyaa 89 filannoo marsaa jaffaa gabaasuuf eeyyama argatan gara Itoophiyaa galaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa jaffaa guyyoota 2 booda taasifamu irratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qophii taasifamuu hime. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 124 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Manni murtii olaanaa Ameerikaa kutaa biyya Kaarolaayinaatti kibba keessa jiru du'a elektirikii yookaan rasaasa keessa hanga filatanitti adabbiin du'a namoota 2 dhaabsiseera. Dubartoonni viidiyoo isaanii beekamtii isaaniin ala marsariitii saalqunnamtii irratti bahee himata bananiiru. Amma oduu bal'inaan. Haalli nageenya fi gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiru ji'a kana keessas akka hin fooyyofne beekameera. Akka gabaasni kun jedhutti lolli ammayyuu adeemaa jiru sochii hojjettoota gargaarsa namoomaa danquutti jira. Ji'a caamsaa darbe keessa dokkorri saala dirqii irratti hundaa'ee 500 ol galmaawee ture. Kana keessaa dhimmi 70 kan ijoollee durbaa waggaa 18 gadi irratti raawwatamedha. Akka hojjettoonni namoomaa jedhanitti caamsaa tokko jalqabee sochiin godhameen namoota gargaarsa argachuu qaban miiliyoona 5.2 keessaa namoota 7 darbe gargaarsa argatan 654 dabalatee ammatti kan qabamuu danda'e nama miiliyoona 2.3 qofa. Gargaarsi taasifamee waan lakkoofsa namoota gargaarsa barbaadanii irraa fagoo ta'eef ammas haalli gargaarsa qaqqabsiisuu akka mijataa ta'u qaamoleen gargaarsaa gaafachaa jiru. Pirezidaanti Saahilawarq Zawudee garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa waliin mari'atan. Pirezidaanti FDRI Saahilawarq Zawudeen hooggantoota garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon durfamoo waliin mari'ataniiru. Gareen taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa miseensota biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa walitti babba'an 45 qabachuu ibseera. Buufataaleen filannoo filataman naanna'uun qophii filannoo dura wayita filannoo fi booda kan taajjaban ta'uu garichi ibsa taasiseera. Pirezidaanti Saahilawarq garichaaf yeroo hojii gaarii hawwuu ragaan waajjira pirezidaantii FDRI irraa argame ni mul'isa. Gaazexeessitoonni idil addunyaa 89 filannoo marsaa jaffaa gabaasuuf eeyyama argatan gara Itoophiyaa galaniiru. Gaazexeessitoonni idil addunyaa 89 filannoo marsaa jaffaa biyyaalessaa gabaasuuf eeyyama argatan gara Itoophiyaa galuu abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. BBC, Al Jazeera, New York Times, Reuters, AFP, VOA, EPA, Deutsche Welle, Financial Times, Sky Broadcasting, Coyote News dabalatee gaazexeessitoonni miidiyaalee gurguddoo addunyaa Itoophiyaa seenuun himameera. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa jaffaa guyyoota 2 booda taasifamu irratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qophii taasifamuu hime. Haala waqtawaa filannichaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan laatan gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis guyyaa filannootti dhimma nageenyaa wal qabatee rakkoon bu'uura nu mudatu jennee hin yaadnu jedhan. Naannoleen filannoo rakkoo nageenyaa itti jirutti filannoo qaamee tokko bara 2013 akka adeemsifamuuf himuunis ammatti iddoowwan filannoo itti adeemsifamutti rakkoo nageenyaa kana jedhamee himamu akka hin jirre himan. Filannoo wiixata adeemsifamu nagaa qabeessa ta'a jennee yaadna qaamolee nageenyas gama kanaan qophii taasisaniiru. Gama biraatiin rakkoo nageenyaa dheengadda roobii waaree booda godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa walqixxeetti mudateef namoonni 9 itti ajjeefaman quba akka hin qabne himaniiru. Gama biraatiin boordichi gochaalee guyyaa filannoo dhorkaman jedhe miidiyaaleetti himeera. Gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis guyyaa filannootti sagalee kennuuf yoo ta'e alatti namni kamiyyuu baajii yookaan waraqaa hiyyamaa osoo hin qabatin naannoo buufataalee filannootti daangaa meetira 200 keessa dhaabbachuun socho'uu namoota gara buufataalee filannoo seenanii fi bahan ilaalus ta'e haasofsiisuu akka hin dandeenye himan.
namootni daangaa meetira 200 keessatti baajii qabatanii argamuun heeyyamamuuf gaazexeessitoota dhaabbilee siivilii filannicha akka taajjabanii fi eeyyama argatan taajjabdoota idil addunyaa hojjettoota boordichaa keessummoota boordichaa eeyyama argatan bakka bu'oota paartilee siyaasaa fi raawwachiistota filannoo qofa akka ta'an dubbataniiru. Lammiileen wayita sagalee kennuuf deemanitti mallattoo paartii deeggaran yookiin filatan qabatanii yookiin uffatanii deemuu hin danda'amu jedhan. Bakka bu'ootni paartilee siyaasaas wantoota deeggaran dhaaba siyaasaa agarsiisan qabatanii yookiin uffatanii naannoo buufataalee filannootti argamuu akka hin dandeenye Sooliyaanaa Shimallis himaniiru. Kana malees namni kamiyyuu naannoo buufataalee filannootti argamu namoota sossobuu sodaachisuu akka hin dandeenye dubbataniiru. Dhimma meeshaa waraanaa wal qabatee naannoo buufataalee filannootti daangaa meetira 200 keessatti meeshaa waraanaa qabatanii argamuun dhorkaa akka ta'e dubbataniiru. Sochii bakka bu'ootaa paartilee taajjabdoota fi gaazexeessitoota danquun hin danda'amu. Buufataaleen filannoo keessa seenuu hin dandeessisu buufatni filannoo kun guuteera iddoo kana deemuu hin dandeessan jechuun sochii qaamaa yookiin baajii waraqaa eeyyamaa qabu hunda dhorkuu fi danquu hin danda'amu jechuunis himan. Guyyaan filannoo itti adeemsifamutti hiriirawwan deeggarsaa ta'e mormii adeemsisu akka hin eeyyamamne boordichi beeksise. Dabalataan qaamoleen nageenyaa yookiin poolisootni hoogganaa buufata filannoo yookiin raawwachiistota filannoo waamicha yoo taasifameef malee adeemsa filannoo keessa harka galfachuu akka hin dandeenye gorsituun dhimmoota koominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis himaniiru. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 124 vaayirasii koronaan qabamaniiru. Gabaasa qorannoo sa'aa 24 darbeetiin namoonni dabalataa 124 vaayirasii koronaa yoo qabaman lubbuun namoota 14 darbeera. Sa'aatii 24 darbeetti qorannoo laaboraatoorii namoota 5,594 gaggeeffameen vaayirasichi namoota 124 irratti argamuu ministeerri fayyaa beeksiseera. Namoonni haaraan 439 dandamataniiru. Vaayirasichi yeroo ammaa namoota 16,687 irratti argama. Namootni 228 wallaansa cimaa keessatti argamu. Waliigalatti lubbuun namoota 4,276 darbeera. Hanga ammaatti namoonni 200,000 fi 74,899 qabamaniiru. Namootni 100,000 fi namoonni miiliyoona 1 fi 900,000 fi 74,476 talaallii fudhatanii. Manni murtii olaanaa Ameerikaa kutaa biyya Kaarolaayinaatti kibba keessa jiru du'a elektirikii yookaan rasaasa keessa hanga filatanitti adabbiin du'aa namoota lamaa dhaabsiseera. Seerri haaraa bahe kanneen adabbii du'aa fudhachuu eeggachaa jiran yoo qorichi waraanamanii du'an dhabame filannoowwan kanneen keessaa tokko akka filatan carraa kennaaf. Haa ta'u malee aangaa'onni mana hidhaa haga ammaatti garii rasaasan dhukaasee ajjeesuu waan hin qabneef adabbiin du'aa akka dhaabbatu manni murtii olaanaa kun murteesseera. Brad Sigmon fi Freddie Owens namoonni jedhaman kunniin ji'a kanatti du'a akka adabaman yeroo qabamee fi ture. Ajjeechaa balleessummaa kan irratti argame namoonni kun ililmeen waraanamanii du'uu barbaadanis hin milkoofneef qoricha waraanaman kun argamuu hin dandeenye. Hir'ina qorichoota kanneenii kutaa biyya kanaa keessatti waggoota 10 haala kanaan adabbii du'aa akka hin raawwanne taasiseera. Seerri haaraa ji'a dabre keessa hojiirra oole kun qaawwa seeraa gama kanaan jiran duuchuuf fala fida jedheera. Qorichoonni kun dhabamuu isaanii adabbii du'aa yeroo dheeraaf akka irraa dhaabbatuuf carraa argatan hambisa. Ammoo gareen rasaasan dhukaasee ajjeesu kutaa biyya kanaatti waan hin jirreef malli adabbii jiru elektirikiin du'uu qofa. Abukaatonni Sigmoon fi Owens gosa ajjeechaa kana mana murtiitti falmuun jarri kun ililmeen waraanamanii du'uuf mirga qabu jedhan. Kanaanis mana murtii waliigala Kaarolaayinaatti kibba iyyachuun adabbii du'aa maamiltoota isaanii haga dhimma isaanii dhaddachi dhagahuu akka dhaabbatu gaafatan. Guyyaa roobii manni murtii isaanii murteessuun jarri kun filannoon akka itti du'an murteessan isaanii hin kennamne jedhe. Manni murtichaa dabaluun haga imaammatni garee dhukaasee ajjeesuu haga mijatutti adabbii kanis dhaabbata jechuun ajaja dabarse. Ajaja mana murtii kana hordofee aangaa'onni mana hidhaa kutaa biyyattii imaammataa fi haala adeemsa garee dhukaasee ajjeesuu hundeessuu jalqabuus akka jedhan beeksisaniiru. Kutaalee biyya biroo adeemsa kana keessatti akka nu qajeelchan gaggeeffachaa jirra. Dhukaasan du'aa filannoo adabbii wayita ta'us mana murtichaa ni beeksisna jedhe waajjirri manneen amala sirreessaa Kaarolaayinaa kibbaa. Kaarolaayinaan kibbaa kutaalee biyya adabbii du'aa dhukaasan heeyyaman 4 keessaa ishee tokkodha. Oklahoomaa, Mississippi fi Yuutaa isaan biroodha. Namni ganna 63 Sigmoon guyyaa jimaataa du'aa adabamuuf guyyaa qabameefii ture. Erga duuti itti murtaa'e kun bara 2002 ta'uuf adeema. Namni kun bara 2002 keessa maatii jaalalleessaa duraanii ulee baaskeetbool itti taphataniin rukutee ajjeesuun balleessummaa irratti argame. Adabbiin Owen ammoo waxabajii 25f qabamee ture. Namni ganna 43 kun erga 1990
29 kaasee adabbii du'aa irra kaa'atu itti murtaa'as gahe. ON wayita saamicha suuqii tokko irratti raawwatu hojjetaa suuqichaa ajjeesuun itti murtaa'e. Tonni viidiyoo isaanii beekamtii isaaniin ala marsariitii saalquunnamtii irratti bahe himata bananiiru. Dubartoonni baay'inni isaanii 30 ol ta'an marsariitii saalquunnamtii mul'isuun beekamu Pornhub himatan. Himannaan isaanis viidiyoo isaanii beekamtii isaanii malee marsariiticha irratti baheera kan jedhudhaani. Dubartoonni kunneen beekamtii keenya malee viidiyoo marsariiticha irratti fe'amaniiru jechuun himannaa Kaalifoorniyaatti banan. Akkasumas marsariitichi intarpiraayiziiwwan yakkamtootatu hoogganaa jira jechuun himatan. Dhaabbanni Pornhub gama isaatiin kun maqaballeessitootadha jechuun himannaa gonkumaa fudhatama hin qabnedha jechuun haaleera. Pornhub marsariitiin quunnamtii saalaa bilisaan ilaalamu yoo ta'u viidiyoon qulqullina qaban akkasuma qabiyyeewwan biraa daawwachuuf kaffaltii ji'aa gaafata. Viidiyoon marsariicha irratti argaman hedduun isaanii kan namoota dhuunfaatiin fe'aman yoo ta'an eenyumtuu daawwachuu kan danda'udha. Haa ta'u malee kubbaanichi akka jedhutti viidiyoowwan marsariicha irratti fe'aman namoonni to'atan jiru. Pornhub akka himetti yoomiyyuu dhimmoota seeraan alaa ta'an hin fudhannu, komiin kamiyyuu yoo dhufes qorannoo ni gaggeessina jedheera. Marsariitichi akka jedhutti fayyadamtoonni eenyummaa isaanii ifa hin taasifne viidiyoo yoo fe'an ni dhorka. Haa ta'u malee miidiyaan Ameerikaa fi deeggaraa kan ta'e CBC ammoo akka jedhetti Pornhub namoonni viidiyicha jiran umriin isaanii meeqa akka ta'ee fi hayyama namoota viidiyicha irratti jiranii argachuu hin mirkaneesseera jedheera. Kaampaaniin dubartoota kanneen bakka bu'uun falmaa jiru Biraawun Ruudiniik jedhamus himannichi seera miidhaa ittisuu fi daddabarsa namoota seeraan alaa irratti kan bu'uureffatedha jedheera. Dubartoonni himannicha keessatti hammataman keessaa tokko CBC'tti akka dubbattetti hiriyyaan ishee dhiiraa dirqamaan qullaa viidiyicha wayita ishee hojjechiisetti shamarree waggaa 17 jirti jette. Booda ammoo viidiyoon ishee hayyama malee marsariicha irratti bahuun hiriyoota irraa dhagahuun dubbatti. Pornhub gama isaatiin himannicha haala salphaan akka hin ilaallee fi dhimmicha kan qoratu ta'uu beeksiseera. New York Times gabaasa qorannoo baatii muddee keessa baase marsariitiin Pornhub irra jiran viidiyoo miidhaa daa'immanii gudeeddii fa'iin kan guutamanidha jechuun gabaasullee marsariichi garuu himannicha hin fudhatu. Pornhub waggaa lamaan dura namoonni biiliyoona 42 marsariitii isaan kan daawwatan yoo ta'u viidiyoon miliyoona 6.83 ammoo fe'a. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan keenya kana waliin turtii gaarii.